مالك جرتاو والله أنا جيت نجرخنو سيادة أما حاتي إيه يا آدم تجر تابر لبو أتو يدو يا دم تلقى ربي سيزا أنا جرا جيجي خبرك ما فيت نقول لأن خنا مثلا إبسان الزراعة تتسهي من ننجرو نبرة sa'aan jijjiira isa sabar qabbana tanaa yoo sa'a kaballe godhu jira qabbana. هاي سلامة mana ما يكيدا نما دبسة في هنان تاتس Sa'a tana bira fi baramma ganama bar ganama subira. زات أنا يودي تونو ويا تقول لهم يونو سنت زات أنا يو سنتس وكي توبيا زات جاتور بس سنتوس بريدا كثير ما فيت يقول Isin sa'a tana akan seenu barbaaddani. نوتي واني فينو إتوما فاميلي ترى أنا قفا بدون تاني فاميلي تانيس جولن تورا زاشني زاجا قرتك كدر سنتسن زاسن التساني في بريدا أنا ما يدو سيكر زاسن Sa'a san jechuun sa'a Itoophiyaa sa'a gaafa geema taphatteessan zaame gaitoo bera. sa'a shaniif sa'a afur akka Itoophiyaa. Asii san seenuu turtan bar dure si ibsaa fi haadha faateetiif hana kana wajjin gaafa san nama hedduu si laaluu ture. Kun yaada mataa kiyyaatti. Ijoollee hedduuleen akkasuma fedhan. Okay, sa'a san irratti hin dhufaa. Ati kisuma siimi jaa'immaa any time nuti laal irriba keessaas kaaneen dhufnaati maayyaatiin. Atummaan nagee nu gabaadhu malee. Yaa xiqqishoo biizii waan hin ta'eef dhiyeenya kanaan rakkoon hin jiru ayyaana sirreessa sa'a isiniif. Yaa ummaan qabu gizee haa walqixxeeffatte garuu immoo fiidiyoo jettee bareeguma jirra. Hayyuutu. Akkasii shaalaa rabbi si haa laaffisu. Rakkoon hin jiru yuutuuballee isiniif poostu godhaan eeggadha. Hayyee lubbuti galatoomii rabbiin bakka jirtu rabbi si haa teessu ishee si jaalanna. Ayi, thank you Rudiya. Ish, bakka nagaan tura guys, booda walitti deebina. Dengadama borsa maskootirraan gannaa darbite. Borsa Saniif maskootirraan miina gannaa darbite dhiisetti siin jedha. Meena dhiisii sababa saniif miina dhiisetti maqaa kee baafatanii. Wallaahi. Akkam sirraa bareedamoo? Meeqa forraa gasii darbite? Qoy ati gammachuu qabdamoo aga mucaan biyya sirraa tare. Aga jaarsi biyya sirraa Gammachuu qabdaa. Hayi silaa maaliif hin gammanne jechuun maaliif gammachuun na jalaa bada silaa? Agan sooshaal miidiyaa kanarraa xiqqoo akkana dhokatee gammachuu qabda manaa argattee. Nana argattee gammachuu qabda na. Ni booyaa silaa. Maan boon irraa Ni nuti boocceetti jedhee ni akkasi boo'u. Aan sababii keetiif jedhee ka isaa deemeef akkasi boo'ee maan. Ani hin boo'u bar. Ansii jedheeti miti reeka boo'ee gaafa isa keessa wattani deemu. Hayi maaliif hin boo'u Inshaallah akka hin deebinetti hin deemne bar maaltu na boochisee. Yaa suni dhibbaa dhugaadha. Garuu baay'ee gaddeen. Maaliif? Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin bira haa ba'u saniin jecha akkam jirtan nagaa jirtu waan nagaa koo galata rabbii warroonni chaalaanii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan karaa maatii kiyyaatitti akka dhuftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha akkasumas warroonni maatii fayyisee taatanii sabskiraayib laayikii koomentii jabaadhu jettan guddaa galatoomaa galata isiniin galata qabdan isiniin jechuun barbaada. Egaa har'ee guyyaa jumaadha. Baga guyyaa jumaatatti isin ga'e amantaa musliimaa hunda keessanii jechuudha.
baga guyyaa jimaata tan isinii ga'e. Egaa guyyaan jimaata warroota musliimatiif guyyaa kabajamaadha. Baga guyyaa kanaan isinii ga'e isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo tokko isinii gadhiisatan ture. Viidiyoo kanarratti jechuudha Ibsishaan turtii waggaa 9 boodatti guyyaa har'aa turtii waggaa 9 boodatti guyyaa har'aa jimaa ayyaana dhiifama sagaleen addana jalaa jate guyyaa waggaa turtii waggaa 9tiin boodatti guyyaa har'aa jimaa biyya isaa keessatti biyya isaa Baale keessatti kabajee kan oolu ta'uun isaatis gama fuula feesbuukii isaatirratti baga guyyaa jimaadhaan isinii ga'e guyyaa gaarii qabaadhaa jechuudhaan sheeka kana wajjin kan poostii godhee maxxansee jira. Egaa baga kanaas gahee waggaa 9 booda biyya keetiitti jimaa kabajuun kee uummata hundaa gammachiise. Baga ati gammachuun kee gammachuu Oromoo guutuutti baga gammachiise jechuun barbaanna. Akkasumas immoo YouTube namoonni tokko olola adda addaatiin waa'ee makii fi waa'ee Ibsishaa wal qabsiise waanuma wal qabachuu qaban wal simsiisuudhaan wantoota tokko haasoftan isaan lamaan isin dhaga'anii kanaafuu ittuma dhiistanii callisuu isin filadhaanii. Egaa makii Orootis nama ofitti amanamummaa qabdu nama ololaaf iddoo hin kennine haa ta'u malee kaleessallee gama liivitti irratti Ibsishaan dubartoota hedduu wajjin suuraa ka'ee kan jedhamu informaashiniin tokko makii bira ga'ee jira. Makii Oroo garuu feemasii ta'ee feemasii artistiin namoota hedduu wajjin suuraa ka'uuf mirga qabanii Ibsishaan immoo feemasii Oromoo waan ta'eef abbaan barbaade qabatee footoo ka'ee ana nan ilaallatu mirga guutuu qaba jechuudhaan deebii qubsaa isiniif deebiftee jirti. Asumarraa yaadicha hubattanii istoophiif gochuu dandeessan isiniin jechuu barbaadeetanii. Egaa turtii kanaan boodatti immoo Ibsishaan akka karaa Baalee tirraan karaa biyya soddaasaa Harar deemu gaafatamee ture. Nan deeme jechuunis waadaa galee ture. Amma gaa Ibsishaan Baaleerraa karaa Harar imaluutu isaa hafe Harar biyya soddaasaatitti immoo Harargee biyya soddaasaatitti guyyaa imale immoo postiin godhaa wajjumaan laalla jechuudha. Achirraan immoo karam dhufa yoo jettan kaa isin beektu deebii asumarratti deebisaadha. Isa hundumaa erga waliin ga'ee biyya baasaa keessa fataa jedheen boodatti karam dhufa kara makii Oroo kara Kaayirooti kan inni dhufu. Makii Orootis biiziin qophii simannaa isaatirraa kan ka'e onlaayinii irrarree yeroo baay'ee liivirra galurree fagaattee jirti. Baay'ee biizii ta'een jira jettee jirti ganama liivii irratti. Liivii kana yoo dhaggeeffattanii kun immoo yoo qophii simannaa isaatiif waan qophaa'aa jirtu kan fakkaatudha. Egaa walumaan kan ilaallu ta'a guyyaa makii fi Ibsishaan wal bira ga'an guyyaa suni dhugaa namoota hedduun gammachuudhaan eegaa jira. Guyyaa san immoo yoo akka arginu akka guyyaa saniin isaan ga'u akka walumaan arginee gammannu nu haa taasisuun isiniin jedha. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuudhaan isinii deebisuu danda'a. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoon irraa qabadde isiniif dhiyaadde asumarratti xumura. Jimaa gaarii qabaadhaa.